ha sigale sanifu isin waan sheeytichi yugartee harkitanimi gibira sheeytichi isinitti iyyaa ture gartanimi jawween dhufee daandii sheekaa butaa saaqe nam tokkorraa maquu oggii isinin jennu nuti bar ragaa wajjiin malee akkanuma cal jennee naasoynu bar raayyaa hir'isa biyyaa jee anarraan irraa haasoo eegale Jawar Muhammad dhufee raayyaa ittisa akka dirqiin guuru jiran akka Oromoo rakkisu jiran akka Oromoon cinqamaa jirtu takka lafa isinii naqee jechu waan inan long time isinitti iyyaa ture takka jii qabad gibira moo gidirsa jee kaninan iyyaa ture yaa Oromoo Tigreen gibira kafaltu jirtu Amaarri gibira kafalu jiru naannoleen takka gibiran kafaltu gibira Itoophiyaa guutuu Oromoon yoo kophaa isin kafalin keessattuu naannoon nagee qabdu jee sheekka abbutaa asirraa iyyaan turre arra arkitan mookam arra namni bar sadarkaa deemtanii dachii hunda gurgurtanii fixanii ilmooteetiin deem badii dalagii gibiraan firraa kafala maallaqa fidi sadarkaa jettayyoo isin hin gahin arraba khiyyarraa rifeensa na buqqisaa isinin hin jenne kuno dhufee guutuun nama amma human right watch Ethiopia ka addunyaa aktivistoonni Oromoo bebbeekamoon gurguddoon hundinuu daandii sheekka abbutaa iyyaa ture arra daanduma sanirra deemu jira jechuudha. I am proud myself wallahi hedduun fi gammada hedduu takkaan fi gammada silaawuu isin naman dinqisiifattanii anaaf dinqisiifata jechuudha. Silaawuu isin naman dinqisiifattan histi gootan viidiyoo sheeyni iyyaa ture asin baaftan sigale anaaf dinqisiifata jechuudha. Wanni nan iyyaa ture faarsee bulaan kun isin kasaaruuta akkana isin godhuuta kana isin dhufuuta amaarree isin dhufuuta jee kan nan iyyaa ture takka nafne jechuudha kunoo gibira ammas waan takkaan isin hima erga dubbiin gibiraa Human Right Watch Ethiopia fi kun hundinuu Jawar Muhammadii addunyaan guutuun ijjite booda khaadiree gadhiisanii jiran ummata keessa mee gibira hangam takka isinirraa fuudhanii wanni biiroon galii jettuu fi wanni gartee ummanni himatu walitti dhufaan jirtu mee eenyu amannee eenyu dhiifnaa ja'aniiti gartee dubbii gamaa oofu jiranii jechuudha ummanni Oromoo if eeggannoo godha viidiyoo tiyyatana share godha nama hunda biraan ga'a if eeggannoo godha gibirri qaallichi gubbarraa quban qabne kan amma khaadireen isin keessa deemtee qorattu tokko hin jirtu isiniif hima fakkeessuudhaaf qorannee gabaasa dhiyeessine wallaahi billaahi lal rabbii tokkichatti siixadha wadallimma inni Oromiyaarra kaate kun hanga nugustichi gubbaa wish juuni akkanatti sossoo taa'ee bishaan isaa dhugu marga duran naqan nyaachuu sigale ajaja bichaa eeggachuu malee waatak wanni isaan alatti isaan duubatti godhamtee amma gartee nama bobbaasanii akka mootummaa ummataa dhimmamu akka mootummaa ummata dhageeffatu if godhuudhaaf arra udaan gara baqanii khaadireen ganda keessa deemtee waa khadabtu kana ummanni keenya dhugaa seehee qabsoosaa tan itti finiinsee gaafii isaa tan gaafachuu eegale adda dhaabnaan kasaaruuf teessa ana rumaan siihim igale amma dheengadda waboo sanyii galche ja'anii galu jirtu tana isiniin nyaachisuu deema yaa sheekha kunoo ummatarraa maallaqa guuraa jedhan nuun jedhan jedhaniiti sabboontonnichi keessa jiru natti as ergee jechuudha an dafee ol baafnaan dubbiin sun dhaabbattee jechuudha wanni nan ol baase numa dhaabbatti wanni nan dubbadhe numa dhufti sigale gibira kana isinii kafaluu taa'a gibira naannoo Amaarri gibira qarshii takka kafalutti hin jiru Tigreen kafalutti hin jirtu naannoleen Itoophiyaa sun gibira laala hanga limiitii ummataatiin kafalu jiranii jechuudha gibira kana Oromiyaa kafaluu ta'a keessattuu Harargee Jimma Baalee jeetiin haasee jechuudha bakka isaan irratti xiyyeeffatin isin hime jechuudha gibira kafaluun dhugaadha yes
Gibira kafaluun garuu seeraa fi heera mataasaa qaba. Galii uummataa laalameeti. Yoo galiin uummataa ol ka'a ta'e gibirri jala ol ka'a. Yoo galiin uummataa gad bu'aa ta'e gibirri gad bu'a. Faallaa biitti teenya immoo galiin uummataa gad buutee gibirri ol ka'ee jechuudha. Faallaadhaa bara. Addunyaan faalla jirraa beekadhu nuti. Addunyaa wajji jirra sitti hin fakkaatin. Sigalee ammaa san sumaafiin dhaama. Haadiree bobbaasanii jiran ammoo. Haadireen gandarra deemteeti biiroo galii dhayitee kijiba bara. Investigate goone maarree goone ummata keenya dhageeffanne sigalee ja'aniiti gartee kijibaaf ummata keessa yaa'u jira. Ummanni keenya if eeggannoo godha. Wanni qaallichi quban qabne ta'u wadaltichi inni Oromiyaa irra haate kun isinirra murteesse tokko hin jiru. Anna manjuuni wadalaan jaani sigalee. Amma wadalli sadarkaa qaba sigalee wadalli kun bakka hedduu qoodamaa jechuudha. Amma nugustichi wadalticha isaa kana gad dabarsa. Wadaltichinis wadala xixiqqoo gad dabarsa. Wadalli xixiqqaanis nyagoo xixiqqoo wadalloonni kun sadarkaa qabanii bar. Nyagoolee janiite hoggii dura dardaruu deeman jechuudha sigalee. Amma warri baadiyyaa keessaa deemee uummata rakkisu kun ka uummata cinqu kun sigalee waxiin dhuynee boorciin baafne wadala nyagoolee jaaman sigalee. Kakara aanaa fi godinarra jiru kun wadalloota jaaman. Kammoo qaallicha nugusticha jalatti olli haatu kun wadalloota jaaman. Wadala qaaqa sigalee beera garaa gurguddoo kanaa fi sigalee haadireen garaa gurguddotamma qaallicha jalaa waxii dhuydutun wadalloota jaaman sigalee. Wadalloota kana gad dabarsaa jechuudha. Wadalloota qaaqaa kana gad dabarseeti. Wadala xixiqqaa fi nyagoolee ganda keessaa sana gad dabarsitii jechuudha. So saniifuu an gaafa dubbiin nugusticha biraa karoorri tumamu nageessi jechuudha. Ansiininga. Wanni inni quban qabne. Wanni inni quban qabne ta'u wadalloonni miskiinni gartee namni qoonqoo duru guurutun sirratti fe'u takkalleen hin jirtu. Gidiraa Oromoo irra deemtu dhumaatii abbootii gadaa buqqaatii Oromoodha tan namichi kun quban qabne takka hin jirtu jechuudha. Ajaja gubbarraa horee nageenyaa jee inni diriirfate. Sigalee tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Ati hoo maal jedhamta? Nuti dur wadala isaa turre. Amma sheekkaa butaati dur wadalloota nuti wadalloota fincilee jaamna sigalee. Amma yoo sheek harree gariin garree ati harree yoo ba'aarra kaanis numa deemtu takka harreen gariin si dhiitti bar nuti harree nama dhiittu san taane sigalee. Ati hoo maal jedhamta? Gaafii akkana nama hin gaafatina. Amma haasa'utti hin jiraanne dhiisa. Sigalee nuti wadallootii finciltee jaamna sigalee. Ta nama dhiittu san gartee. Sigalee. So saniifuu wadallootiin sadarkaa qabdii jechuudha. Wadallootiin sadarkaa qabdi. An amma gartee dubbiin badde jee ichi keessaa hin baasu. Maaliif waan kana mata dureedhaan deeggaraa turre, mata dureedhaan itti lafaa turre waan ta'eef qaallichi dhufe isaa wadallootii finciltu tana dhiiseeti wadalan dubbanne qofa guura jira. Kan dubbanne qofa. Sigalee. Amma wanni isa jala yaa'u jiru tana sigalee wadallootiin dubbanne jechuudha. Ba'aa fedhirra kaa'us gartee dhuufuu facaasaatuma yaati malee tan dubbanne jechuudha. So saniifuu if eeggannoo godhu ummanni keenya gartee mootummaan keenya nu dhagahee maarreen keenya nu dhagahee jettanii gartee waa hedduu gadi yaa'ina if eeggannoodhaan maaliif eenyu ummata kana keessaa dubbata eenyu ummata kallattii kaa'uu deemaa jechuun ciisin godhuudhaaf if eeggannoo godha. Sigalee hoggii dubbattan hoggii haasoytan gamaa gamana laallachaa namichi laallu waraabessa madaa'e waraabessi yoo madaa'e waraabessi yoo du'aa kee ciniinee sirra du'aa jechuudha. So gamaa gamana laallachaa hoggii dubbattan dubbadda wanni inni quban qabne ta'e isinirra dabalamteen jirtu. Wanni arra gartee biiroon galii quban qabne ta dabalamteen jirtu. Dheengadda warra gibiraan tokkoffaa baay'anii badhaasa kennuun turre inni. Warra gibira galchuudhaan tokkoffaa baay'anii badhaasa kennuun turre.
abalu tokkoffaa goona godina kana tokkoffaa goona maarre tokkoffaa goona jettee khaadireen anamma dura nama jaartii lama qabu yoo inni qaraxa irraa isin gaafatin isin jechuun turre gana isin gaafachuu ta'a ganaa kafaluu teessa yoo mormachuu baattan yoo falmachuu baattan tanaan ganuma dhaabeetiin ittiin deebi'a sigalee maallaqa ummata walloo san ni dubbanna sanitti rakkoon hin jiru ummanni keenyaas ni jarjartalla sheekha jettaniitis naman amanina ustaada maarroo miitiqish obboleeso namni oggii maallaqa guddaa kana arga laal oppiidiyoon tun akkam si gooti mee wayiin isiniima histirii ajaa'ibaa takkaan isiniima hayyoota keenya kana wali qabdeeti asii hagalee fi habiyya jiru kana wali qabdee kam gooti doolaara kana mana guuteeti qaallichi wadalticha isaa guddaa oromiyaa irra haate kanaan erga deemulaa irraa banii doolaara kana agarsiisii jaan namni oggii doolaara kana arge albaatii fi qabuu hin danda'u qaamni kun guutuun haazaa kulli jazadul ishqa jaan arabni sigalee walgadhiisee jira qaamni isaa walgadhii namni huunfirra fincaana huunfirratti alba doolaara waan akka sigalee obboleeso sheekha jettanii nama hoofiyaa firra guureeti yaa oromo rabbii sodaa lal nama kan kabanyuu fi nama wal kabanyuu hunda wal afaan nufidda wanni isin dalaydan sigalee sheekotiinis oggii gartee maallayni harka guutee miliyoona mee jetteechi gartee sigalee jechoota nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam subhanallah jechoota rabbii guddaa kananiin toobadda jaa irraanfatee jira buleesu hoggii maallaqa guurtanis eeggadha please warri maallaqa sigalee warri maallaqa guuru hunis please sheekotii keenyallee dogoggora namni hoofiyaa tan akkana godheetuma si qajjazada jismi huunfirra fincaanaa huunfirratti albaasii galee maallayni kun adeeroo nama hedduu wal dhorka sigalee nama hedduu wal dhorka saniifu maallaqa sigalee miliyoona 50 ol maallaqa walloo ka nyaatame eessatti ka nyaatame eenyu ka nyaatame nyaatamuu qofaatu gabaasni nagee arragaan ala namarratti hin bobbo nyaatamu sheekha maallayni walloo nyaatame ol darbiinaan jedhan sigalee madda amanamarraa dhufee jechuudha nyaatamu nyaatamee jira jechuudha eenyu ka nyaate eessatti ka nyaatame sigalee qorachaa jirra irra geenyu sheekkaa butaa qabatee dhufaa hangaan qoradhu qaama kanan juu mootummaa sawaaniin isaan mormuuf jecha isaanin juu khaanis waanin gartee annama tokko ni morma jechuudhaaf haqaa ala irratti duuluu jechu soo saniifu qorachaa jirra naa obsa sanoggii qorannee irra geenye asumarra waliin dhufnee haasoynaa jechu garuu wanni isin hubachuu qabdan maallayni warra wallooti hospitaala jaaruu ja'amee lafa kaame yaada kana dura etiin haala yeroo kutee kitaaba obbo Jaawariin xumuraa jechu haala yeroo jetti haalli yeroo akkuma beekamu ammaan dura mootummaan keenya kaa'amma aangoo qabu nugustichi keenya kun bishaan bahar isinii fide sabbar zeena sigalee faarsee bulaan kun makiinaa piipii beerri kulla gurguddaan akka marmeelaa kun huccuu kana fikkaa hellaa ceehuu hin dandeenye kun haa viidiyoo irratti nugustichi kun na arkuu jaanii sigalee huunni uriyaa huunni iyyaa huun tiiviin ibsa kenna sigalee walaa hawla walaa quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim yaa rabbi sigalee waanuma akka an dhugatti ummata kana kan laaleeti ummanni kun dhiiroo sammuu tanatti jijjiiramoo sammuma waa yaadduutu keessi dhugatti garaan hangan takka kana nama godhaayi yeroo takka bar teessee ifa ajaa'ibu qabda bar dhugatti garaan hangan takka waan gartu sammuu hundas si duuchaayii je'eetiin ajaa'iba natti ta'e jechuudha akkuma beekamu kabajamtoota daawwattoota kiyya gaafa san namni ol bahee jechaan anjeen yaadatta yaa nugusticha keenya manzara wadalloota keetiin laaltu kana firraa baasi manzara ollaa keetiin laaltu kan afrikaa laaltu kan addunyaa laaltu kan Awurooppaa laaltu adda addaan qopheeffadhu je'eetiin haasawee jechuudha
Ani ilma Harargeeti dhimmi bishaanii sun osoo dhufe Harargee keessa dabree waan deemuuf Harargee fayyadama namni na dura waan san deeggaru jiru jechuudha. Akka Oromootti illee namni na dura deeggaru jiru dabarsiitii akka Harargeetti illee nu fayyadama waan ta'eef waan san namni na dura deeggaru jiru sila. Osoo waan qabatama taate osoo waan lafa qabatu taate osoo waan mariin hojjetame taate osoo waan ilaaf ilaameen hayyoonni mari'atee taa'ee murteesse taate namni na dura deeggaru jiru jechuudha. Itti aansuudhaan namichi kanuma lafaa utaalee mul'ataanii waan dhufan je'eetuma waa murteessa malee nama tokkoon hin mari'atu kun isiniin je'ee ture. Gaafa innis waaquma galatoonfachuu malee maal goona? Faarfannaa waaqa galatoonfachuu malee maal goona iyyuu nu baasi gala. Waaqa galatoonfachuu malee maal goona? Waaqa galatoonfachuu malee maal goona? Faarfannaa kana nu baasi. Abbaa filmii Shaarukaan keenya bar Shaarukaanii ni dalagaa bar filmii tana ni beekaa yaabule. Inni silaa bar inni osoo wahuma filmii tana dalage wallahi aktara ittiin tokkoffaa addunyaatti namichi kun bar position isaatiin ala taa'u jira bar. Bakki sun dhugaa fi kijiba wal keessa mayitee oofuu barbaaddi malee filmii qofaan hin geggeeffamtu bakki inni taa'e sun wrong position. Wallahi filmii kana dalaguudhaan bara amma dilli misooma Finfinnee koriidarii maarree jeeniti photoshoppii kana tolchee garsiisu kan namni Finfinnee dhaqee saboo Finfinneen TV irra garuu ichi as dawwalanii sheekha Finfinneen TV irra garuu fi tan keessa jirru waladda dhiiroo Ameerikaa irraa dhufne moo Awurooppaa irraa dhufne moo tanaaf ijji teenya mallee baratini tana abdattanii galtanii itti muddaan jeensi diaspora kiyya kaasii galu kana dawwalaniitichi yaabo wanti waa lafarra hedduun jirtu kam jaansi gale calaqii tana si gale bilicii tana filmii dalaguudhaan inni silaa number 1 Shaarukaan keenya karraa tokkoffaati gale nama kana qabaachuun gaarii beekadhu Shaarukaan kan garuu dogoggorrii keenya maal goone bakka isaan maltu dhiifne bakka isaan hin malle keenye inni bakka isaan maltu san bakka isaan hin malle san taa'eeti hujii isaa dalagu jira jechuudha. Filmii ajaa'ibaa hojii dalagu namni guutuun bahee waaqa galatoonfachuu malee maaliin godhu oginni jiru. Layni baharri diimaan arkame maarreen arkame aboo eessa horii ta'e Minisootaa tana piippiin teenya tajaajilan kiyyaa takka hundilaa dalagaa dhiifte karaa kanarra baatee aboo rabbii jaa. Namicha kana walumaan deeggaruu turre amala isaatii walumaan beeyna waa hedduu waliin baafnu jenneeti waliin waadaa galle waadaa qabna mee rabbi sodaadha amala isaanii beeytanii hedduun horiin dalagaa teessan san dalagadha overtime teessan san dalagadha yoo zoon kadhadhu ati ni jallatte janii horii haakutanii jechuudha. Ati badde ati jallatte naan janiin na dhaga'uu didanii horii haakutanii hoggisiin Oromottiin ijajee viidiyoo irratti ol bahe. Yoo inni waan kanatti milkaa'een isiniin jedhama. Maaliif niin beekan? Piippiin kun dhaaba keenya sigalee waan isin taateen beekan. Dhaaba mariin qabne, dhaaba ilaaf ilaameen qabne, dhaaba yoo waan takka mana bareedaa tokko bira dhufe mana akkanaa ijaaruu qabna jeetuma ammuma ka'ee dachii qotu. Akkami ijaarra maaliin ijaarra yoom jaaruu eegalla yoom xumurra karoora yeellam wanni karoora yeellam dhaaba karoora hin qabne jechuudha sigale mee dhaaphaa ogiin anjuu ati duraanuu shayxaanaa siseene naan janii horii haafutanii warruma guyyas bahara lalme bartanaafi sammuu uummata Itoophiyaatu maali jee warruma gaafas bahara harkanne jee ilil juutu gaafas Hassan Sheekh arrabsuu ture shayxaanticha baaxo maarre marata kunu prime minister miti presidenti mi activist jechuun hin turre ministeerri Haaji Alaa Itoophiyaa kam jechuun ture aboo huwa amala activistummaa jira malee amala mootummaan qabu jechuun turre yaadattani mee eenyutu amala activistummaa qabu eenyu amala Shaarukaan qabu eenyu amala abbaa filmii qabu
mee Hassan Sheikh immoo nugusticha keenya kanam dhugaa rabbii walitti himnaame mee eenyuutu amala filmii qabame isinummaa murteessa antanii isiniif hindi akkana jechuu turanii jechuu hoggi Sheikh Abuu Ta'an amala farratti isa dhaguudhamnaa miidiyaa sarratti ol bahee yoo wanni kun milkooyte arraba kiyyarraa rifeensa na buqqisaan isiniin wanni kun deemtee wahuma gaafas Soomaleen jette irratti xumuramtee jechuudha. Soomaleen heeraa fi seera addunyaatiin Itoophiyaa bishaan dhoorkachuu hin dandeessu. Addunyaa turra dhiibbaa godha yoo heeraa fi seeraan deemte kan Itoophiyaan gaafattu taate heeraa fi seera addunyaa katumamee jiru jira. Ka isaan dirqisiisee baara kan akka Itoophiyaan fayyadamtu godhuu danda'u heera santu jira. Sigale inni manzaraas kana waan firraan baafne manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun Ameerikaa laala. Manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun Ollaa laala. Manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Afrikaa laala. Manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Awurooppaa fi Eeshiyaa kana hunda laalaa jechuudha. Manzaraa wadalloota kee ilaaltuu fi manzaraan hooggantoota addunyaatiin ilaaltu wal adda godhadhu. Yaa abbaa filmii hoggi jennuun ni didee jechuudha. Deemee sabbarzeenaan sun sabbarzeenaa nagayaatiin farramameen xumurame waan nuti gaafas jechuu an ture sigale. Hayagaa lubbuu meeqaa waan kana dubbade. Diplomaasii meeqaa biyyattiin mancaate. Kanaaf itti gaafatamaan eenyu lubbuu baddesaniif. Eeltiraan gaafa sirraa kaateeti hariiroo Itoophiyaa wajji qabdu shakki keessa galchitee kaawuu eegalte. Masriin gaafa sirraa qabdeeti biyyoota ollaa kana harka naqachuu eegalte. Diplomaasiin Itoophiyaa caccabaa badaa anniisaan gartee wadalloota keetii akkasitti orihee makiinaa piip godhee qiyaamaan ukaayee socho'uu dhoorkee karaa cufee way bishaan harkan way maarree harkan way qabaa gannadiisaa huy jee qiyaamaan nu qabatte sun anniisaan dilla saniif itti gaafatamaan eenyu. Lubbuu waan kanaan baddeef itti gaafatamaan eenyu. Angaafasiin ummanni Soomalee keessa jirtaniif eeggadhaa. Sheekotiin Oromoo bahaa dubbadha. Sheekotiin Soomalee dubbadha. Nuufi mootummaan kun wal adda ja'a dubbadha. Jeetiin dubbachuu ture gaafas ni yaadattani isin hundinuu. Oromoon silaa'u qooda walii kaa'uun barbaaddu malee guutuu yaadattan akka yaadattan ni hin beekasi. Qooda kaa'uun barbaadda silaa waan kanamma namni biroo faan jee bara balu kana nuun jechuu ture jaansii galee silaa. Osoo an jechuu waadde namni biroo jee bara balu kana jechuu ture. Amma gibirumaan anfalmuu ture. Raayyaa ittisaa kaniin raayyaa hir'isa biyyaa jee maqaa hundatti baasuu ture. Gibiraa fi gibiraa jee kaniin maqaa itti baasuu ture. Amma nama eenyu itti faarfama? Kabiroo itti faarfama. Sokkee. Wanni itti faaruu barbaaduuf miti. Uummanni kiyya sagaleen isaa dhagayamuudha. Kaayyoon kiyya takkitti tana qofa. Maallaqa isinirra hin barbaadu. Faaruu teessan hin barbaadu. Sagaleen teessan dhagayamnaan alhamdulillahi rabbil alamin. Abbaan fedhe haadha geessisu sigale. Tanaan kaayyoon tiyya guddoon. Sagaleen tiyya naa dhagayamu. Gaafas gabbaheetiin ifi eeggadhaa. Waan kana gartee qorannaan ala murtooyte. Waan beekumsaan ala murtaaye. Waan gartee arra ozoon hin taane boruu hullaallee. Sigale waan fuuldura laaluu dhiisi. Waan boruutu nama laalini waan kana murteesse wanni kun itti milkaa'amuun teessu keessattuu gaafas wanni inji ummanni keenya ka Soomalee keessa jiru if eeggadhaan jee ture. Akkasumatti ummanni keenya kan miskiinni distii jaraa dhiqee jiraatu mana gandaa keessa dalagatu ka ooyiruu jaraa keessa qotatu cafaqamu ture. Okkee kanaaf itti gaafatamaan eenyumma meenaa himi. Jira namni gaafii kana mootummicha sanii dhiyeessuu danda'u jira hin jiru jechuudha. Duraan maaliif farramte amma maa garagaltee silaa osoo mootummaa ummataa taate silaa osoo mootummaa namni itti dubbatu danda'u taate sigale
arra gaafin kun itti ka'uu qabdi jechuudha. Baarri diimaan deengaddaniin fide jette meer gaafin itti dhiyaachuu qabdi jechuudha. Haya Soomaleen tun takkaa soo Hassan Sheikh Aljazeera rooggi dhaqees Itoophiyaan mirga qabdi baara harkachuudhaaf garuu karaa seeraatiin ta'uu qaba. Arra deemee daangaa Soomaleeniin kabaja sigale waan Soomaleen jette hundaniin godha bishaaniin harkadhaa jee hagana duraanis tana mirga qaba sigale yaa khazzab yaa buleesoo wahuma akkam rabbiin biyya san qabachiisean awwan rabbiin mee namni namichi ka fedhe haa ta'u ummatuma akkamiitu ودلوما أكم هرّي أكم تا سموا تكيانيتو سيجله هجيني يا جنيا هجيني أسا جنيوسا هجيني رفا جنيرا بيجوتو كس غري غجانا سينجو هجيدان أركان جرتايج سيجله مال تلوفما سومالي وانجتو سنوندو كوتاتيجو أماس دبرسي كنو الرب بريك نيوسي فرمان إني Soomalee guddoo wajjifarra mimma Soomalee laanti kee hargeysa keessa namni keenya arra cafaqamuu eegalimmaas yaa gantu yaa Oromoo gantu mootummaa keessan ka Oromoo qiyaamaan nu qabattee bar Oromoon namicha jijjiirama kana fiffiduun bar raaduma re'eettuma khurbeessa fiddalte bar khurbeessi kanuma haati dhalte kana haadha hirriba dhoora kalkan guutuu ni beeban babajee sigale baala gareen turii isaa wanni kun haadhatiyyaan beeytuun khurbeessi kanuma re'eettuma khurbeessa fiddalte taatee bar Oromoo sigale jijjiirama maal fiddii mimicciirama ajaa'ibaa fiddeetu boortaa'eef keeysee bar Oromoo sigale ammas dheengadda Soomalee taantu gartee bishaan keenya fudhachuu deemtanii jaanii ummata cafaquu turanii jechuudha. Arrammaa Soomalee laandiitu nukki jibdii mootummaan teessan bada yaa kijibdoota shanyii kijibduu jaanii ummata keenya kunoo ganama kana. Break news asumaan isinii haa ta'u. Waan inni dura dubbadde miidiyaan silaa hubate isinii dhiisuu ta'a booda BBC VOA dhaga'uu teessan. OMN miidiyaa Oromoon qabdu hundarratti dhaga'uu teessanii jechuudha. Kunoo amma cafaqu jiran ummata keenya hargeysa keessa. Sigale. cafaqu jiran yaa khazzabota jen bar qiyamummaan nu qabatee bar qiyamummaa ummata Oromoo qabatee bar wallaalaan sigalee wallaalaa beekaa ibseew namaan hin mari'atu naman dhageeffatu hayyoota oofeefit if jalaa yaaseefit sigalee wadala wali qabate wadalli kun gartee eega calje midhaan duranna inaan bishaan finnaaniif saaset kana garaa guuttannaan ajjeesi joo ajjeesu buqqisi jam buqqisu sigale gibira deem zarafii fidi hoggii je qotee bulaa dhaqee gibira je zarafee fidu kana qofa wali qabate kanaan biitti hin hoogganamtu sigale kar tokko singeessu yaa nugusticha keenya wallahi kar tokko singeessu ati qabsoo Oromootiin duuba deebisaa qabsoo Oromootiin rakkisaa maarree jettee amma gartee abbootii garaafaa waboofa maarree bittee sanyiin dhugalee waboon galaa jirti maarree olola kanaa oofu jirta jechuudha waboo sigalee sanyii kana dhiisi waboon dhaabni kun dhaaba waggaa 50 deemu ture dhiira bu'uureessite hundaa keessaa bahe shanyi kana dhiisi kana milishaa deengadda dhufee sigalee shawaa keessa ciisee akka marroon faan ol hin deemne gatitti isaa ture kana dhiisi kun qabsoo Oromoo balleessu ifuma balleesse ifuma horoo fallaaqe arra kun namni maqaa shanyii beeku jira duru cal waa'ee isa namni waa'ee isaa dubbachuu jiru jira qabsoon Oromoo ammaas bifa jijjiirrattee ol makaatee itti deemu jirti jechuudha faraqataan hin gaabbuudhaan iyyuu jirtan tuni qabsoodhaa bar haza wal qabsoo hingaabbuudhaan iyyuun gibiraaf Oromoon gartee hayyoonni bahee gibira kana dubbatee dubbiin Oromoo ol kaatee Oromoon tokko taatee socho'uun haasa wal qabsu qabsoon Oromoo bifa jijjiirrachaatumatti fufti malee hin dhaabbattu gaafa immoo karaa asiin dhaabbatte maas gara tuksiitiinis ittuma fufti shanyii dhiisii ka shanyii olii ifuma balleessa malee qabsoo Oromoo balleessuu hin danda'u
qabsoo Oromootii dhaabsisuu hin danda'u. Qabsoo Oromootii fuudhee gartee mana galchuu hin danda'u. Qabsoo Oromoo kan mana galchuu danda'u waan takka qofa. Dhugaaf dhugaa sabni qabu kun osoon hin sharafamne, osoon ciraachiroon godhamne dhugaaf dhugaan Oromoon qabdu Oromoof galuu qofa. Oromoon maal gootii gibira kafaltee Itoophiyaa guutuu gabbarti boo? Hai. Itoophiyaa guutuu nu nyaachisu jira bara. Sigal. Itoophiyaa guutuu Oromoo nyaachisu jira bara. Wallahi. Miskiina Oromoo xiit godhanii, haadha Oromoo xiit godhanii. Sigal. Waanumaan beene ta nyaattee gartee raftu tanaa fi dhiitee hufaa kana irratti ijaaranii. Sigal. Waan boruun beeku. Hawaasa kana yoon hin miidhe boruu eessaan seena jee yaadu. Kun ummata dhiitu caccabsuu sigalee waan gubbaatti dhufe kana qofa hujirra oolchuudha jechuu karoorri isaa. So saniifuu ummanni keenya dammaqi. Mee hayyee humna baharaa finneeti waraana achirratti isin ijaarraa isin hin jeemi. Haya waraanni ijaarame mee sigal Soomaaleetu wiin godhee jechuu waan kana. Soomaleen ammaa seera addunyaa qabattee deemu jirti. Diplomaasii addunyaa kana biroo gida ka Hassan Sheikh sigalee ani Soomalee yoona dhufanii nagaaf bakka fedhanaa fudhatanii. Fedhan barbaraa, fedhan zeelaa, fedhan zeeta, fedhan waan fedhan ichirra bakka barbaadde Itoophiyaan nin kennaafi. Garuu daangaa fi akkamitti namni Noobeelii badhaafame, namni addunyaan Noobeelii badhaafte biyya beekamtiin qabnee wajji mari'ata Rabbi sodaadhu. Inni nama maqaa guddaa qabu bara Afrikaa keessatti immoo nama Noobeelii qabu bara maqaadhaaf. Sigalee. Namni Noobeelii qabu jechuun beeke addunyaa tanarratti huccuu adii wanni isarra bu'ee hundi ni mul'atti. Mee akkamiin namni Noobeeliin qabaju biyya beekamtiin qabne biyya fudha gartee addunyaan beekne wajji dhaqee biyya beekamtii qabu harka kaayee ifqaana isa addunyaa irratti Rabbi sodaadhu. Even saba keessaa dhufe ja'amu kanallee mootummaa saba kanaati ja'amullee sa'idaa wanti waa biyya bulchuun beeytu idaa wanni amaarri nuun sakkabu sun waa kijibaa miti dhugaadhaa nama jechisiisaa jechuudha. Yoo kanatti malaalte yoo kana cal jettee laalte jarri kun biyya balleessaa waluu balleessaa kun wal balleessuutti hin jiru. Sigalee. So saniifuu mee xiqqishuma dhaabbadhuuti. Hiriya tanaas Rabbii siiqan xiqqishuma dhaabbadhu wadalloota kee kanaan mukattiidhaanidhi. Achumatti haa qirima sii nyaatani. Qirima akka dur bartisanii duran naqi. Sigalee uummata irraayis wadalloota kana gatiidhaanidhi. Mee dhaabbadhu ifilaali yaa buleessu addunyaa tana gabaabduudha irraa duuta. Sidhiisiitii warra sagaraan isaanii daaba turtee du'e akka gadaafisan. Afrika quufee gandasaa bira kutee Afrikaan jaarajee baankii Afrikaa tanarraati liqii kadhattu tan hunda gadaafisantu jaare. Sigalee. Bashaar al-Assad kadachii tana jalatti. Sigalee. Manni isaa darajaa meeqaan gadoo qotamee dahabaan tolfame. Arra baqataa ta'eeti diiyaaspooraa ta'e sheekka abbuu taatii wajji taa'u jira jechuudha qabbana Raashiyaa keessa. Mee kana faalaali. Finciltoonninis mormitoonninis mee Bashaar al-Assad irraa maal barattan? Warra Bashaar al-Assad mormurraa maal barattan? Nugustichini Bashaar al-Assad irraa maal baratte? Finciltoon waliigalaa waan ama 13 dadhaban dhaabni jaha bichaa wal tahee dhaabni jaha bichaa wal taheeti sigalee guyya 11 kuchiisan waan ama 13 dadhaban. Isinis yoo waliin galle yoo waliin dhageen yoo wal jalayyaan yoo waan irra walii galtan common sense takkan qaban sigalee ummatan fitina dargaggoota barachuun dhoorkina irrakkisina walii galuun akkam dikteetara waggaa 50 half century walakkaa jaarraatiif
maatii biyya hoogganaa turte. Kana kadheen gadda dhufee bashaasharraa qabanii sigalee ija hidhanii fideemma finfinnee taa'ee muka dhaabu kana dhiisiiti. Warra walakkaa jaarraatiif biyya bulchaa tureetu zeeroon baay'ifamee kutee jechuudha. Maaltu kas godhe waliigaltee mormitootaati. Mormitoonni yoo waliigalteen qabaanne humna uummataan qisaasina waliigala. Sigalee fuulleeffannaan keessan Itoophiyaa eegatee biyya tana bilisoomsuu uummata Itoophiyaa gabrummaa jalaa baasu sigalee eegatee hetti waliigaluun dirqamaa jechuudha. Sigalee kunis maal godhuu qaba? Bashaar al-Assad isarra gartee sadarkaa wanti irra ture san kaar niikuleera qabaa beek Bashaar al-Assad. Arra Israa'el beeki gartee niikuleera isaa barbadeessina. Wanta qawwee hin taane tan inni gartee oomishe kana barbadeessine jetteeti. Sigalee dhawu jirtii beekadhu. Buufata doonii kan inni Soomalee kadhatu kana hunda Bashaar al-Assad akka mataa isaa qabaa beekadhu. Waan fedhe naqata. Meeshaa naga gartee meeshaa barbaade naqatee akka fedhe dhawuu tureetu arra zeeroon baay'ifamee jira. Kana hunda maaltu fide? Wal tahuu mormitootaati jechuudha. Mormitoonninis kanarraatti yaadu. Inninis Bashaar al-Assad irraatti yaadu dirqamaa jechuudha. Egaan hangana jeboota ajandaa kiyya irratti hin deebi'a. Saniifuu waan itti mari'anne takka amma waatu gaddeemaa jira. An ammaas wayin isiniim. Eega hargeysa kufne Asmara qaceelu qabnaa je'eeti mariisisu jira namichi maas ummata. Ummataan jaa mitiiti. Wadallootii isaa tana wali qabeeti. Yessarii isaa tana wali qabeeti. Eega hargeysa kufne Asmara qaceelu qabnaa jechaa jira. Waan takkaan dhaamaaban. Hanbeeytaanumaan iyya. Mootummaa kana beeku namni hundi hayyoonni hundi sirraa'ii jechuun jira malee caphi jechaan hin jiru. Gaafammoo lafaa kaanee haa caphuu jenne mootummaan kun yeroo gabaabaa keessa kuchiisuu danda'amti jechuudha. Namni hundi akka mootummaan kun sirraawee garaa bal'atee ilaaf ilaameen mari'atee marii araaraa ta dhugaasan godhee gattaa'ee sigalee jijjiiramni Oromoo ka aangoon na fide kun maali jee iftiin talee sigalee irratti wanta ta'uu kadhachuu jira malee mootummaan kun haa badu namni jee hin jiru haga ammatti. Hayyoota Oromoo guutuu intervuu isaanii ilaala. Isin wallaalli keenya namni tokko hoggii mootummaa mormee waan mootummaan sun haa badu haa buqqa'u je'u jiran itti fakkaatti. Mormuun balleessuu itti fakkaatti. Mormuun tolchuudha. Tolchuuf rakkachuu jirraa jechuudha. Sigalee tolchuuf rakkachuu jirraa jechuudha. Waan takkaan hima. Waan takkaan siidhaa. Akkaan gaafa Soomalilaandi siidhaamettiin har'aas waan takka siidhaa. Akka sheekka abbutatti. Amma akka hargeysa dhayxee firmaa tokkoon keessaa baatetti Asmaraa yoo dhayxe hin galtu awwaala keeti. Ansumaafini. Bahara barbaaduu dhiisi. Eessattiin kufe. Eessattiin ajaawe. Eessattiin salphadhe. Maaliif diblomaasiin kiyya kufe? Maaliifin jibbame? If barbaadi dura. Nama if harkatee bahara nama argamsiisa. Jechuun gattaa'e. Oromoo tuffattee wajji mari'adhu. Araara dhugaa san buusi. Ilaaf ilaameen mari'adhu. Waa takka lolaan fiduu hin dandeessu. Hassan Sheekh arra akkana Turkii si geessee si farramsiise kun wayyaaneen funyaan kana qabdeeti abdiillee wajjaa soysiiftee makiinarra kaayisee galchuu turte Soomaletti. Maaliif keeysoo isiitu qulqulluudha jechuudha. Mootummaan tokko hanga keeysoo isaan qulqulleessinitti hanga keeysoon isaa tortortutti keeysattuu jalqabni kee bakkirraa dhufte si duuba hanga tortortutti sigalee
wallahi billahi mo'achuun dandeessu. Jaarmaya jechuun maali meetu? Nama yaada tokko qabuutu waliin dhufee sigale waan takka ijaarrate jechuudha. Naafi namni tokko yoo yaada tokko qabaanne walitti ida'amneeti jaarmaya jedhama. Paartii ta'e keessa nama yaada tokko qabu jira. Si hamindaa keenyaatu keessa ka waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu jira. Ka fannoo deeggaruu jira. Ka haafaa'oo deeggaruu jira. Ka adda bilisummaa Oromoo heeraan galmoote deeggaruu jira. Ka si deeggaruu jira. Jaarmaya jedhamtaati afooshaa sigale dirqamaa wali qabamte jedhamta malee jaarmaya jedhamtu. Jaarmaya jechuun dura yaada tokko nama qabu jechuudha. Paartiin ta'e balleessi jennaan balleessu. Paartiin ta'e dhaabbu jennaan dhaabbu. Paartiin ta'e nyaadhu jennaan dhugu. Jaarmaya jechuun ka gartee ija takka waa laalu sammuu takka waa yaadu harka tokko waa qabu jechuudha. Kun afooshaa garteemi. Afooshaa jechuun bar yoo kiristaanaan ollaa taatee sumaa wajji jira bar. Galgala ganama cherchii sagadaa tureeti. Kuni masgidaa sagadaa ture. Afooshaa waan taataniif kan amantiin teessanuu takkan tahin afooshummaa walis fiddee jechuudha. Afoosha wanniin jeeni fal. Kun afoosha malee jaarmaya siyaasaatii miti wanniin jee afoosha. Yaada tokko qabaachuun sin barbaachisu. Amantii tokko waan takka irratti amantummaa qabaachuun sin barbaachisu. Ati nugusa faarsinaan piipii automatically. Namni gartee irra guddaan si faarseef suuraa tee poosti godheef si jaalata sittiin fakkaate. Irra guddaan suuraa kee gaggaragalcheef si qeeqeef si arrabseef si jibba sittiin fakkaate. Warra si faarsu san caalaa jaalalti tee warra si arrabsu bira jirti. Naasirraawii dhiira tahii jee si arrabsu jira. Akka fedhu sirraa dhabnaan siingalu silaa kun sigale wanni namni haasa'u kun siingaluati. Maaltu siigala ni beekta? Abuukoo maarreekoo miigiyoo paarki jaaraakoo beera gabbisaakoo mana diigaakoo kanaas siigalaati. Guyyaati mana diidu gujjaa bilmakoo guyyaati beera gabbiftu gujjaa bilmakoo guyyaati beera hayyoota dalagarraa ariitee beera humaayyaanne gurguddaa kana aangorratti ol guutu gujjaa bilmakoo kana gaafas kasi jaalatu kanaan wanni kun sirrii miti si kuffifti paartii tee kuffifti biyya kuffifti sigale kasiin jiru kun diina keeti gal silaa osoo beeyte silaa osoo mee maal jaan jettee mormitoota dhageeffatta jechuudha gaddiise. Namni nama isa mormu keessa waa fudhata malee already namni si faarsu bu'aa maal si qabu? Nati sigale sosariifuu laal dhaabbadhuuti of ilaali. Dhaabbadhu ilaali. Itti sheena'uu teessa. Akka Bashaar al-Assad maali? Meeta dubbii Bashaar al-Assad tana dubbadheeti kitaaba Jawaar Mohammed. Bashaar al-Assad Turkiin hundi, Ameerikaan hundi, Iraan warri isa deeggaru hundi aboo dubbiin jabaatti please marii nageenyaa godhi. Warra mormitootaa kanaa wajjiinis mari'adhu jedhanii as qabatanii dadhabanii jechuudha. Sigale eega jijjiiramuu didde si jijjiirraa jedhanii jechuudha. Sigale ummanni Oromootii fi hayyoonni Oromolleen haga ammaa jijjiirami siin jechuu jira malee si jijjiirra siin hin jenni. Wallaahi gaafa si jijjiirra jedhan waraanaa miti niikuleera sin teessisu. Waraana wayi Siiriyaa irra qabda. Meeshaa lolaa sigale wayi Siiriyaa irra qabda. Baqqaanii gahaa jijjiiruu qabna jedhanii walii galanii jechuudha. Namni mallee si jijjiirra aangorraa nuu jijjiirami nuu qaceelisiin jechaa jira malee mari'adhu jechuun bar nuu qaceeli jechuudha. Shirishaaroo dhiisii waboo wajjiin akka Tanzaaniyaatti eegalte sanii mariitti fufi jechuun sigale bar nuu qaceelisiin jechuu jira. Even marroo dirribaa mataan isaa maal siin jee nuti aangoo federaalaa ifiifuu si jala qabuu barbaanna malee sirraan barbaannu Oromiyaa keessatti gartee mootummaa nuu qooda. Waloo mootummaa waloo nu dhaaba ta hunda hirmaachise marii hunda hirmaachifte sigale abbootii amantirra sigale hanga aktivistoota
nama akka sheek abbutaa kanaan baatu hundatti mee haa mari'annuuhi oromii umateenya keessatti jechuun maal jechuun sigale warra mootummaa dhiiguu deemu diinota keenya maarree keenya diina jechuu dura hiikaa isinii galee faarse bula diina jechuun nama Suudaan faa dhufee si waraanu jechuu qaamni kee garuu mormitoota jaama nama yaada keessi dura dhaabbatu jaama malee diinan jaama sigale saniifu awwanniin siinju wanniin isin kadhan hayyoota dhageeffadha wal dhageeffadha itti aansuudhaan kitaaba Jawaar Mohammad kitaaba barreesse baga barreesse hay waraana leenjisaan jiru Nikuleera agartee heebbisaan jiru dirooyinii fidee biyya dhawaan jiru kitaaba barreessee jechuudha seenaasaa qabsoon Oromoo akkamitti akka deemtu akkam keessa akka turte eessa akka jirtu eessatti akka deemtu akeeka kaayee jechuudha kun ifi furraa fudhattanii itti fayyadamuu qabdanii jechuudha don't judge book by the cover jetti faranji osuma gubbumarra laaltanii hin gaabbuma laaltanii lolu seentanii maaltu isin lolchiise kitaaba ida'amuutu hawaata akka faayidaan qabu mee namni eega kitaabni ida'amuu dhufe kun walitti ida'amne moo walirraa irranne mee kitaabni ida'amuu kan abbootii qabeenyaa dirqamaan yoonii fi bituu baattan miliyoona hangana yoo kafaltanii bituu baattan hujiin teessan hayyamni hujii hundi isinirraa fuudhama warroottan godinaa yoonii fi hangana fiddanii ida'amuu kafaluu kitaaba ida'amuu bituu baattan aangoon teessan isinirraa fuudhamti hanga jettanii qaadireen dubbisuu dinnaan amma walgahii jiraa koottaa jettanii kitaaba dubbiftanii mee kitaabni dirqamaa walgahii baasanii nama dubbisiisan addunyaa kanarra ni jira dirqamaan qaadiree walii qabanii kitaaba dubbisiisuu turan wallahi dirqamaan bichisiisuu turan haya meeqan dirqamaan dubbisuuf turtan sun guyya meeqa durgoorraa kafaltanii baadiyyaa magaalaa qaadiree walii qabdanii hoteela kireessitanii sigale halkanii guyyaa torbaan lama baatii takkachi teessiftanii sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffatti leenjii kennu jirraa jambar kitaaba isaa dubbisanii leenjii aboo maali jirtanarra kitaaba fuulaan gara dubbisu jirra yaa sheekka hay leenjiin kitaaba dubbisu library daytan ma walgahii daytan addunyaan kitaaba library dubbifti keenya kun ammoo walgahii siyaameeti sigale madaraka silaa agartee biyyattiin tun eessa deemu jirti biyyattiin tun maal keessa jirti jee namni madaraka gartee biitti eessa deemu jirti wal mari'atu irratti kitaaba isaa dubbisan ta'anii ida'amuu jechuun jedhan sigale meemma ida'amuu san eega akkasi dirqiin nama dubbisiifta sigale mee namni walitti ida'ame moo walirraa irratti rabbi sodaadhu khaduraan wal jaalatu wal jibbe moo khaduraan wal jibbe wal jaalate mee isinumti murteessa amaarri dheengadda muusee kiyya siinjee eessa jira ida'amuun isaan san maaliif isaanii muusee siinjee san maaliif shayxaanticha keenya siinjechisiif Oromoon dheengadda ilma kiyya je'ee bahee ragadee iyyee maraate hayyoota dubbiin tun hin taane namichi kun naqarsa qabsooti juu hunda gadhiitee sirraa gaqqabe akkasit dhaabbatee ilmaan isaatti gabbaree lukkuu hanga lubbutti si kennee wayyaanee tanaa deemfirraa cabsisiin jeesun arree akkam keessa jira yaa rabbi kana akka awwaaltinarra awwaalisiin jechuutti hin jiru akkuma rafettee ilaal godhi jechuutti hin jiru cufti kun jimaa quufee kun farshoo quufee suma abaarutti hin jiru sigale soo kitaabni kitaaba kanaatii miti jechuudha ida'amuun kee waan finnee jechuudha kun kitaabni kitaaba furmaata qaba ani Jawaar Mohammad sirriitti hin beeku Oromoon hundinuu ni beektan akkan beeku Jawaar Mohammad yoo biruma teessee tuma cal jette haasawni isaa kan jamaatu barumsa siiqan haasawa isaa kan itti yaadee barreesse dhiise kan akkanuma koflaa hanjamaa siinjuu barumsa siiqan dhugaan siima in history
namni akka Jaawar Mohammad jibbuu dandeessa mormuu dandeessa mormulleen ture ammallee fuulduralleef yaadan taaneef innaan ni morma Jaawar Mohammad ammaan nama isa mormitee si jibbuu miti amala isaa keessatti xiqqoo wanni isa miidhe deeggartoota isaa isa miidhe jechuudha kana isa miidhe jechuudha silaa deeggartoonni isaa kun xiqqoo nama sammuu banaa nama yaada nama kabajuu danda'u faa qabaate namni akka isaan jiru jechuudha amma deeggartoota akka keenyaa kana faa gartee machuur warra mataan guutame warra sammuudhaan kun sirrii miti kun sirriidha siinjuu kana osoo qabaate sigale asin jiru jechuudha akka addunyatti akka Afrikatti sigale siyaasa awliyatul siyaasiyya ergaleen colotaati namni lafarra deemu jiru Jaawar Mohammad mee tabiroon dhaqin wannummaan inni abiyyi irratti lafa kaaye wannummaan abiyyi kun yoo yaadi akkana godhe akkana ta'uuta jee inni lafa kaawu ture mee takkas waan single thing takka bicha takki jiba taate naafide sigel namammaas lafaa ka'ee wayyaaneen ni buqqaati jee buqqisee garsiise hujiidhaan kabeehu waan beeku dalagaa wallaalaan garuu waan hin beeyne dalagaa baanansan warrimma faarsee bulaa ergee iyyisiisu waan iyyisiisuu beeka Jaawar yoo lafaa ka'e mootummaan tun torbaan lamarraan fudhattu ni beeka xiqqoomma dura ni jarjareehi irraa gufatte malee la haareessan isinis ni beeytani nama tokko mootummaa tokkoo fi waan haaree takka xabiyarraa waan haaree ittiin jarjaran siigal amma kun abiyyi eenyu akka ta'e abiyyi maal akka ta'e sirni isaa maal akka ta'e gabroonfata moo bilisoomsa sirna gaafii deebisu moo gaafii qancarsuu gaafii Oromoo dhabamsiisu namni hundi hubatee jira jechuudha hanga qotee bulaa dachii qotutti nama guyyaa tokko mana barnootaa dhaqee qalamaan akkatti daftararra waa haqee dhiisi qotee bulaan takka mana barnootaa gurraanuun dhagahinu eenyu ka abiyyi ta'e hafazee jira jechuudha haza wal hafizul abiyyi al siyasiyya hafazee jira jechuudha lal yeroon bilchaatee Jaawarri keenya beektaa hogii waasiin jiru aboo bilchaatee yes ati jennaan bar nyaata taatus ga godhu horofa taatus ga godhee manaan dha'u bilchaatee jennaan dhuma dubbiiti haza wassalaam kana rabni jiru bilchaatee jira jechuudha kaan gibiraan gidirsee jira kaan uleen qarcarsee jira kaan gartee ilmaan irraa fuudhu rakkisee jira sigale warra magaalaa kana girgiddaa hundarra sigale kafalijee xiit godhee jira sigale inni shahadaa qabatee jira jechuu gabaabdutti maanaan ayatoota kana namni bar shahadaa qabannaan na fuudhi jetti hayyamte bar Israa'eliif gabaabdutti inni shahadaa qabatee jira jaama ka shahadaa qabate kana hanga inni shahadaa qabatu kana eeggachuu dadhabee xiqqoo jarjare malee sigale namni qixasaa siyaasaa hubatu siyaasaa dandayu hin jiru jechuudha amma lafaa kaanaan irraa dhumni dubbiidha nu kana keessa jiru nu Oromoo bira kana keessa jiru nu sabaa sablammii biratti kana keessa jiru namichi dhageettii qabu kun beekumsa qabu kun sigale yoo lafaanu ka'e dhuma keenya jechuu fi faarsee bulaa iyyisiisu jiranii faarsee bulaan garuu waan iyyuu hin beeku bakkatti iyyuus hin beeku yeroo iyyuus hin beeku jira sigale kana eegatee isaan kanaaf ummata iyyisiisu jiran garuu keenya kun waan iyyuu hin beeku jira
rakkinni kana ta'e. Please. Dhiisaa isin gaafadha. Oromoo gandaan diidan, gosaan diidan, maaliin diidan, faayidaan diidan, aangoo teessan kabachiisuuf jecha. Oromoon amma yoo diinni birootti dhufee dhiiroo kamifirraa dura dhaabbataa gaafii keessa jirraa jechuudha. Sigale gaafii keessa jirraa. Oromoo dhiigaaf lafee sigale hayyoonni keenya caccabsanii irbuu shinnigaatiin gadi haqa baalantana sigale gadeen takka agartee qabsoo Oromoorraa qooda dhiisii gurraanuu dhageessee hin beekne Oromoo diiguuf tattaafachuu jirti jechuudha. Garuu itti milkooyti abadan itti milkooytu jechuudha. Huggii wallaggi cabxe, huggii walloo cabxe, Harargee hokkola, Arsii dhukkubsata, Gujii boo'a, Booranaa dirmata, Shawaatu shimala isaa fudhatee lafaa kaa'a jechuudha. Matakkalii iyyaan siin jedhe Oromoo waa takka godhuu hin dandeessu. Garuu seenaa teessan gartee forever even partiin teessanillee yokkanaan dubbiin kan jijjiiramni dhufu taate akka chaansiin arganne akka qoodan arganne if godhu jirta waan hayyoonni godhu hundarra nama duulchisu. Especially Jawaar Mohaammed jechuun nama gartee aangoo tana qabee irra isin kaa'e. Haga irraa Jawaar Mohaammed hayyoota Oromoo bira wanni komatamuun siiha OPDO aangoomsee jedhanii. Namni hundi wanni Jawaaritti harka lolu. Siiha OPDO nutti aangoomsee jechuu irratti komatamaa jechuudha. Bar PP jechuun nama dallaalaa wallolee bara. Jawaar Mohaammed jechuun bar dallaala Oromoo fi PP iddoo ture bar. Mootummaan tunteenyaa tasgabbaawaa meen ilaallaa. Dheengadda wayyaanee olaantummaa irra qabaachuu ture. Dheengadda wayyaa abbaa jaarratee qabdi. Arra abbaan qabdu isiitu abbaa ta'e. Mee abbaa goonee haalaallu. Karri dhaynu hin jirtu. Karri geessanis hin jirtu. Ji'eeti gartee dallaala tahee isinii fi uummata idduutti gartee libaanata aarsuu ture jechuudha. Isin nama dallaala keessanii wajji wallole. Namni tokko hoggii dallaala wajji wallole loonuu bitachuun hin danda'u. Maaliif kanaa dhaqee qeensa sikkaa dallaaltichi. Koroma kee hanganaa ittiin gurgurin. Re'eettii ta'e kanaa ittiin gurgurin qeensa sikkaa jechuudha. Saniifuu paartiin tun nama dallaalaa wajji wallolee jechuudha. Dallaalaa wajji wallollaan ati khasaarta. Sanumaan isiniin jaarraa. Obboleeyyan kiyya baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja. Tanuma sheer walii godha guddifadha. Nagaan naa jiraadha. Hin gaabbuus dubbisa. Barumsarraa fudhadha. Isinii taatu fuudhadha irraa. Isinii ta'uu baattu bira haa waliin arrabsinaa walirratti hin bobbeena. Amma yeroo tokkummaadhaan sigale sirna uummata keenyarra beekana firraa dura dhaabbanne firraa dhaabnu malee yeroo garteemma kitaaba hayyuun tokko barreesseef jecha wal finnee wal arrabsinee maal wal goonee adda babaanuu miti tokkummaadha. Ilkeen bakka takka jirtu waa ciniina jira. Nagaan naa jiraadha.